Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Birraa Barii Miidiyaa kun Birraa Barii Miidiyaadha. Birraa Barii Miidiyaan sagantaa gungumaatiin dhiyaatee jira. Sagantaa gungumaa keenya har'aa keessatti keessummaa ajaa'ibaa tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya eenyuun akka ta'e beekuus dandeettu. Irra caalaatti immoo afaanuma isaa irraa bartanii kallattimaan gara isaatitti isin dabarsee akka isaan isinii wal baran goosisaa dhiyaadha. Galatooma barsiisaa Hussein. Carraa kana naa kennitanii gara miidiyaa Birraa Barii Miidiyaatti na dhiyeessuu keessaniif guddaa isin galatoomfadha. Atis galatoomfadha. Waamicha keenya kabajee istiidiyoo keenyatti haga qaamaan istiidiyoo keenyatti argamuutitti hayyamamaa ta'uu keetiif nullee hedduu si galateeffannaa galatoomi. Hayyee mee daawwattoota keenyaan wal bare. Hayyee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Birraa Barii Miidiyaa. Aniga akkuma isin beektan Usmaan Amboo jedhama. Usmaan Amboo miidiyaa Oromoo 360 irratti illee ni argattu. Usmaan Amboo jedhama. Ka dhaladhee godina Arsii Lixaati. Tole hedduu galatoomi Usmaan. Dhugatti waamicha keenya kabajattee asii istiidiyoo keenyatti nu argamuu keetii fi nuti irra deebiidhaan akka Birraa Barii Miidiyaatti hedduu si galateeffannaa. Akkuma ati kaaste sirriidha. Amma Usmaan Amboo nama sooshaal miidiyaa irratti illee beekamuu fi nama waan danda'uun humni hayyameef hundaan nama uummataallee sagalee ta'uu fi waan Oromoof ta'u hojjechuuf tattaaffii godhudha. Kanaaf har'a ajandaa keessaa guyyaa lamaan kana waan Oromoon keessa jiruun wal qabateeti har'a keessummaa godhannee si dhiyeessine. Kanaaf mee amma kallattiidhaan gara marii keenyaatti yeroo ceenu gidduu kana akkuma dhageettu kaleessaa fi engaddaa uummanni Oromoo miira addaa keessa jira. Sababbiin Jawaar Mohaammed Faa dabalatee qabsaa'onni Oromoo gameeyyiin miseensota keessaa harki caalaan miseensota kaafa'oo ta'an akkasumas qabsaa'onni Oromoo hedduun eegdota Jawaar gaazexeessitoonni namoonni bebeekamoon hidhaa turan bifa hin yaadamneen hidhaa keessaa haalli itti gadi dhiifamanii wal qabatee miirri uummata keessa jiru kan wanti ilaalamaa jiru jechuudha. Uummata keenya keessa jirus akkasumallee immoo alagaa keessa jirullee miira akkamii akka jiru kanarratti waan gaggabaabaa kaasnee mari'annaa. Mee akka dhuunfaatitti Usmaan Ambootitti yeroo waan san dhageettu akkamitti hubatte akkamitti fiil goote? Beektee wanti akka tokko haarawaallee miti. Maaliif jennaan gara torbaan lama guutuu wanti kun deemaa ture sooshaal miidiyaa kanarrallee hedduullee hordofnee wanni gara keessaatiinis oduu qabnu waan baay'eetu ture. Achi dura guyyaa tokko ni yaadadha haga uffatallee irraa jijjiiranii boru baatan jedhanii achirraa iyyuu torbaan tokko tursiisan baasuudhaaf kana cufa dhagahaa turre. Wanti haala san uume ammootu dhiibbaa gara mootummaatiin waan akkanaa yoo nu gootan gad isin dhiibnaa waan akkanaa yoo nu gootan gad isin dhiibnaa waan jedhu keessa turanii san isaanillee akka mootummaan fedhu sanitti irraa fudhachuu hin dandeenye dhugaa isaanii qabatanii walabummaa isaaniitti yookaan mana hidhaa turu yookaan bilisaan bahu waan filatanii fi waan mootummaan kana yoo nu gootan gad isin dhiibna isin baafnaa yookaan gad isin dhiibnu jedhaa mootummaan oofaa ture kana guutuu harkatti da'aa turan. Kanaaf gaafa ammoo guyyaa baasan kanallee waan gara garaatti ture haga halkan sa'aatii san baasuu geessan. Namoota bebeekamoo fi namoota hayyoota akka Jawaarii, Baqqalaa fi Hamzaa namoota muraasa kana baasaniiti eegdota isaanii dabalatee ijoollee isaa waliin hidhatan nama gara 24 ta'a warri galmee san jala himataman warra san guutuu hambisuu barbaadaniillee turan. San ammoo jarri ejjannoodhaan lakki hayyoonni teennatu baatu malee warri nu waliin hidhame guutuun bahu malee nuti dhimma baanuuf tokko illee hin qabnu waan jedhu didani. Kanarratti sa'aatii gubanii manni murtiitis egaa ajaja dabarsee yeroo san guutuu turanii. Egaa ammoo isaan baanii wamanamuu iyyaa turree wamanamuu gaafataa turree hedduu gammachuu guddaan natti dhagahame ana. Sagantaa biraatu ijoolleen teenya asitti qopheessitee turte waan san waan oduu qabuuf irraa hafe'anii achi taa'anii jesti emooshinii to'achuu hin danda'uneetuma manumatti waan jiru guutuu eegaadhe booyuu ture wallaahi gammachuu akka malee gammadaa ture waan jiru guutuu dhaga'aa turre namoota walii bilbilee waliin haasa'aa turre jira maal akka deemaa jiru achitti waan hedduu dhagahuu turre hedduu na gammachiise ammootu haa ta'u gammachuun kun ammas guutuu miti akkasuma hayyoota teenna ka gama dhaabaa adda bilisummaa Oromootiin turan akka gammachuu ayyaana konoleel gammachuu ayyaana Abdii Raggaasaa namoota isaa waliin hidhaman hedduu
dararaa guddaa keessa jiran gammoojjii garaagaraa keessatti deemsisanii hidhaa jiran. Kanneen dhiisanii ammoo uummata cinaa tokkoon warra hayyoota gara dhaaba KFO irraa hidhaman qofa gabbaasaniiti ammallee garaagarummaa Oromoo jidduutti oofuu barbaadan. Wanti akkanaa kun hedduu nama yaachisa. Ammas uummataafis rakkoo guddaa ta'uu danda'a. Miidiyaa marrattuu baasanii namoota garaagaraa akka dhaaba kana gargar qooduudhaaf akka waan Jawaar qofti Jawaar mana hidhaa keessa taa'eetiin dhaaba hidhatee lolaa jiru caalaallee qabsaa'uu mara dubbatuu turan. Kana jechuun uummata keenya jidduutti waa uumuu barbaadaniiti. Kanaaf uummanni of eeggannollee godhuu qabaa. Gammachuuni namni waan kana hin gammadii yoo budaa taate malee waan jiru natti hin fakkaatu. Okay, hedduu galatoomii Usmaan qabxiilee babbareeda kaasee dhugaadha. Uummanni keenya qabsaa'onni kun mana hidhaa erga waggaa tokkoof ji'a 7 ol mana hidhaa keessa turanii uummanni Oromoo waliin dhukkubsataa ture. Haga danda'anis keessaaf alaanillee dhiibbaa gochuudhaaf waa hedduu gochaa turanii dhiibbaan garaagaraa qaqqabbiin humnaan ukkaamsuun garaagaraa irra haa jiraatu malee uummanni erga Hacaaluun ajjeefamee Jawaar dabalatee qabsaa'onni kun hidhamanii kaasee uummanni Oromoo nagaan qabu keessi isaa baay'ee miidhamee jira. Saayikooloojikaalillee uummanni xiinsammuun uummataa baay'ee miidhamee jira. Amma dhuguma akkuma ammatti kaaste bahuu fi gadhiisuu fi wanti jedhamu sirri ololli erga jalqabee gara torbee lamaa akkas deemee jira. Garuu maalii fi hidhaa gama tokkoon gochi isaan raawwataa turanii fi ololli akkasiisu wal cinaa dhufuun haga amantaa wanta saniif amantaa dhabuu haga namni akkasitti shakkii san keessa galuu gahaa ture. Maalii fi asiin kaan hidhaa asiin kaan ajjeesaa dirooniidhaan Oromiyaa kutaalee garaagaraa reebaa namoonni baay'een ajjeefamaa yeroo jiranitti mootummaan waan akkasii godhaa jedhanii yaaduun dogongoraa jedhamee akkasitti fudhataa ture qaamni hunduu jechuudha. Kanaafuu akka mootummaan jedhuttis marii biyyoolessaa kana milkeessuufis haa ta'u maaliifis haa ta'u gadhiifamuun isaanii uummata keenyaaf gammachuu guddaadha. Nu hundaafuu baay'eetti gammannee jirra. Mee amma kana wajjin wal qabatee amma miira uummataa ilaalaa jirra. Miirri uummataa gammachuu calanqisiisuu jiranii keessaa fi alaallee akka gaariitti uummanni mirqaana qaba. Amma beet yeroo baay'ee amma mirqaanni keenya kun waan xiqqoo arganneetti gammachuu bira daangaa dabarsuu gammachuun daangaa darba. Yeroo inni daangaa darbee waan jedhu argita. Amma akkuma ati kaaste qabsaa'onni baay'een ammallee mana hidhaa keessa jiran. Isaan warra figar ta'an warra fuuldura jiran kanneen gadhiisuun isaanii waan gaarii ta'e ammallee qondaalota ABO dabalatee akkasumas immoo qeerroon maqaa isaanii namni hundi hin beekne kumaataman ammallee mana hidhaa keessa jiranii jechuudha. Mootummaan waan kana yeroo raawwatu bifa wal fakkaatu namoota mana hidhaa keessa jiran hunda isaa gadhiisee osoo waan uummanni fedhu kana kan raawwatu taate wanta dansaadha. Mee amma kana wajjin wal qabatee mee amma isallee akka gaafitiitti maal akkuma ammatiin kaaste adda baasanii yookaan immoo shanee wajjin wal qabsiisuuf immoo warra qondaalota ABO amma keessaa warri hafanii isaan shanee yookaan immoo warra hidhatee bosona jiru kana wajjin wal qabsiisuu barbaadan immoo maaliif isaan boodattamsanii yookaan immoo maal yaadaniiti kan jedhu. Inni lammaffaa immoo warra amma Jawaar fa'a amma dhugumatti marii biyyoolessaa amma koomishinii dhaaban kana keessatti warri kun bilisaan akka isaan hirmaatanii rakkoo furmaata rakkoo biyya sanaa akka isaan ta'aniif yaadameeti moo yookaan immoo mormii isaan hudhee qabee jiru kana ofirraa hir'isuudhaaf yaadaniiti kan gadhiisan sitti fakkaata. Galatoon barsiisaa gaafii bal'aa kaaftanii laali wanti kun isaan warra hidhamee hidhaa keessatti hafe kanarraa yookaan warra hidhamee hidhatti hafe kana dura sababni hidhaniif isaan qabsoo karaa nagaa geggeessinaa jedhaniiti biyya akka galanii biyyatti eega galanii namoota jajjabaa dhiibbaa uumuu danda'an keessaa guuranii hidhan. Isaantu hidhe malee isaan gaafa kana hidhatanii jiran. Guyyaa isaan qabanii isaan mana hidhaatti guuran yeroo garaagaraatti bilisa jedhanii gadhiisanii poolisiin asiin deebisee hidhu. Isaan hidhannoo hidhataniiti miti. Isaan qabsoo karaa nagaa dhiibbaa guddaa isaan irra geggeessan guutuu guuranii hidhan. Fakkeenyaaf dhaabni KFO hidhannoo geggeessan jiru. Dhaaba KFO keessaa namoota jajjaboo akka Jawaar akka Baqqalaa Hamzaa namoota ciccimoo akka Dajanee Xaafaa kanneen guuranii yoo hidhan jarri kun hidhannoo geggeessan jiru. Dubbiin biyya san keessa deemu namni hubachuu ka qabaatu qabxiin tokkoffaani achi Oromoo jabaa yoo taate biyya san keessatti hin jaalatamu. Oromoo jabaa saba kanaaf hojjetu yoo taate takkaanii hidhamtaa takkaanii ajjeefamta kanumatu jira biyya san keessa. Wanti jara kanarratti raawwatee ka hidhaa keessa jiruun kun hidhatanii bosona keessan qaban.
amma warroonni qondaalonni hidhamanii jiran kun qabsoo karaa nagaa geggeessinaadha. Qabsoo karaa nagaa isaan geggeessan kana cichoominaan dantaa Oromoo irra dhaabatanii waan isaan falmaniif jecha waan isaan hin bitamneef jecha waan bituu dadhabanii dantaa garaagaraatiin waan garaagaraatiin sossobatanii uf jala galchuu dadhabaniif jecha hidhuudha wanni isaan danda'an. Silaa ajjeesuudha kaayyoon isaanii ajjeesuu namoota bebeekamoo kan uummanni jalaa hafuu dide malee ajjeesuudha kaayyoon isaanii. Jawaariin irra yaaliin godhamaa ture waan hagas lakkoofnee geennu miti waan meeqatu irra yaalamaa ture. Akkasuma Koloneel Gammachuu waa meeqatu irra yaalamaa ture. Ufii isaati yeroo hidhaa irraa bahe waan inni himatee jira. Kunniin xiyyeeffannoon isaanii namoota jabaa Oromoo kana ukkaamsaniiti. Rakkoo uummata kanaa akka gadi bahameen dubbatamne nama uummata kanaaf qabsaa'u dhorguu kabiraa ittiin sodaachisuu kaayyoon isaanii kana. Dhimma gara jara kana kabaasaniif dhuguma marii biyyoolessaa irratti hirmaatanii furmaata waaraa fiduudhaaf jara kana baasanii ka jettani jara jaalataniiti miti san kabaasani. Dirqamaniiti kabaasan. Dirqamuu keessa dabree biyyiti akka harkaa kufte ikonomiin biyyattii akka harkaa kufe kana cufa hubatanii furmaanni eessa jira biyyummaan tunuu haga tokko dhaqqabamuuf dandamachuufi furmaanni eessa jira yoo jedhan furmaanni mana hidhaa keessatti argama. Pilaanii dhumaa isaanii carraan dhumaa biyya san seef gochuu mana hidhaa kana keessatti argama. Gaafiin ganna 3 dabran kanaa fi haga jarri kun hidhame gaafatamaa ture waan jarri asiin dura kaasaa turte. Osoo rasaasni tokkoon tokka'in dhukaafamin Jawaar akka lola kana seenamu guutuu himaa ture. Waan kana nun baasu biyya tana tukkufaa biyyiti tun hin baddii biyyi tun hin diigamtii kana guutuu iyyaa ture. Waan inni guyyaa san jedhu gaafa kanas deebanii dunqurummaa tooraanan nu oofee haga jechuu muummichummaa ministeeraa ka jedhamu dunqurummaa tooraanan nu oofee gaafa dura osoo rasaasni tokkoon hayyuun namaa himu san maaf hin dhagahin. Gaafa san onne itayanii waraana harkaa qabnaa waan feene cabsinee qajeelchuu dandeenyanii warri cabsanii qajeelu hin jirtu. Wanni cabsan ni baddi. Cabsanii hin qajeeltu. Suutaa waa sukkuumanii jiisanii oowisanii waa qajeelchan malee namni dirqii waa cabsee qajeelcha jiru. Abatan qajeelchuu hin danda'u hin balleessa. Gara qondaalota kaafaa warra abaa warra hidhaa keessa jiru ammootu shanee wal qabsiisaniiti moo yoo jettu shanees ta'e abbaa feete ta'e ati Oromoo jabaa taanaan biyya san keessatti nagaan jiraachuu hin dandeettu. Hacaaluunis ka galaafatameef kanumaaf. Namni Oromoo jabaa taanaa ati Oromoo doofaa taatee waan isaan siin jedhan gootee akka isaan fedhan gabbarte karaa isaan deemsiin jedhan deemte waan isaan godhisiin jedhan wanni si bu'aan jirtu hin jiraattu. Afaan isaan si fedhan dubbatte aadaa isaan si uffatte akkasii yoo deemte jiraachuu dandeetta. Kanaan ala ati shaneen maqaa ittiin Oromoo ajjeesan ta'uu qofa namni hubachuu qabaata. Shaneen maqaa ittiin Oromoo ajjeesan ka moodarni godhanii amma moggaafatan. Asiin dura OLF yani onaatti dargiin wombadee jedhee ajjeesaa ture Oromoo. Ka achi duraallee gaallaadhee ajjeesaa ture. Siyaasuma akkasuma maqaa itti moggaafatanii Jawaar Muhammad maqaa lafa nuu kaayee jira beektaa kana jiru. Saba tokkos ta'ee waan tokko balleessuu yoo barbaadde dura maqaa itti moggaaftaa waan san maqaa balleessi taa'e maqaa balleessi imeejii isaa olola irra ooftee wanni kun hammeenya isaa hamaa ta'uu isaa mul'ifta wanni itti achi booda ni balleessita maqaa itti moggaafatteerta farrajjee wanni kun badummaa namuu sirraa fudhate ni balleessita wanni si gaafatan jiru seeratti ittiin gaafatamtu wanni Oromoo godhaa jiran kana qabanii hidhammarra amma maqaan hidhamuun shanee kaajjeefamuun shanee shororkeessaadhaan seera itti moggaafatanii kanaafuu ati hin gaafatamtu jecha shanee yoo ajjeefte. Kanuma wanni Oromoo irratti deemaa jiru malee bifa biraatiin wanni hidhame tokko illee ni jiru. Okay, baay'ee gaariidha. Hedduu galatoomii qabxiilee ijoo nu kaastee uummata keenyaaf illee waan ergaa ta'uu dhuguma wanti kun wanti hojjetamaa jiru siyaasa wanti siyaasni hojjetamu immoo siyaasni amma Itoophiyaa keessatti keessaa siyaasni warri Itoophiyaa haga dhadhaatti bulchaa turanii Itoophiyaa siyaasa hammayyaati yookaan immoo mooderni gochuudhaaf yaaliin isaan godhan tokko illee hin jiru jechuudha. Hunduu maali walumarraa dhaalaa dhufe. Walumarraa dhaalaa dhufe kaan balleessee aangoo qabachuu shira xaxee shiraan aangoorra turuu saamicha hanna waan garaagaraa raawwachuudhaaf beekumsa irratti osoo hin taane wal ijaaruu wal beekumsaan murna wal fakkaatu walitti gurmaa'anii qaama
dhugaan ummataaf qabsaa'u kan immoo jijjiirama barbaadu kan waan gaarii qabatee ummataaf dorgomu warra kana dhabamsiisanii aangoo isaanii dheereffachuu irratti kan walirraa dhaalaa dhufan jechuudha. Kanaaf siyaasni Itoophiyaa yeroo baay'ee wanti rakkoo keessaan baaneef inni kana jechuudha. Bulchaan tokko yookaan immoo hoogganaan biyya tokko hoogganu istiraateejii yookaan immoo siyaasa ammayyaa hubatee siyaasa ammayyaa sana keessatti immoo hawaasa isaa jijjiiruudhaaf tattaaffiin godhu tokkollee keessaa Afrikaa keessaa Itoophiyaa keessatti hin mul'atu jechuudha. Kana bifa kanaan yoo ilaalle inni biraa amma hidhaa bahanii jiru sirriidha. Amma uummanni keenya akkuma waan amma keessaa yoo ilaaltu yaanni namoota irraallee hawaasa irraallee burqu hidhaa bahuu isaanii kan akka injifannootti qofa fudhatanii kan ilaalan jiru. Maal jennaan amma isaan duuba amma haalli nageenyaa isaanii inumaayyuu yeroo hidhaa keessa jiranii harka seeraa jiru tarii namni harka seeraa keessatti yoo tarkaanfii irratti fudhatame addunyaanis qaamni uummanillee ijji irra jira kanaaf wanni jechuu danda'a. Amma garuu yeroo bahanii mana dhuunfaa isaanii keessa jiraataniif immoo hawaasa dabalaman kana keessatti Oromoon irra caalatti maal gochuu qaba amma eegdota isaallee walumaan gadhiisanii jiru hidhannoo qabanii hin qabanii isaa ammatti wanta addaan baafanne hin jiru garuu haalli nageenyaa isaa ammallee jechuudha. Isa qofaa miti qabsaa'ota biroollee jechuudha. Maaliif Oromoo diinni jabaa Oromoo balleessu dura Oromoo balleessuudhaaf jabaa Oromoo balleessa. Kanaaf warra qabsoo Oromootiif kutatanii hadheeffatanii kan namni hooggantoonni jajjaboo meeqa mallaqaan bitamanii waan xiqqoon koondoominiyeemiin bitamanii qabsoo Oromoo gurguratanii warra irratti cichee karaa meeqaan yaalamanii warri dadhabamanii dhumarratti yaalii ajjechaatii fi kaanuu ajjeesanii kaan immoo mana hidhaatiitti darban jechuudha. Kanaaf ammallee haalli nageenyaa isaanii akka bifa Oromoon bifa kamiin hordofuu qabaa maal ta'uu danda'a jettee yaadda. Ammas kana wajjin wal qabatee warri diinni faallaa keenyaa jechuudha kan keessaa warra Habashoota waccu jiran. Inuma haga gaafa isaan gadhiifaman irraa kaasee hiriirri mormii inumaayyuu Bahar Daaritti akka waamamu waan garaagaraa keessaaf alaallee waccu jiranii jechuudha. Kun maal inni jibba warri kun mana hidhaati akkamitti baha waan jedhuuf. Gama tokkoon Iskindir Naggaa bahu akka gammachuutitti ibsatu Jawaar Bafa bahu immoo akka yakkamaa tokko mootummaan gadhiiseetitti ilaalanii hafarsu jiran. Kanaafuu Oromoon akkamitti waan kanniin waan deemaa jiru kanaaf waan amma gammachuu bira darbee akka injifannootti ilaalamu kana keessatti Oromoon maal of eeggachuu qaba nageenya isaaniitiif maal hojjechuu qaba jettee yaadame maal dhaamtaaf qeerroodha. Ani maal dhaama seete waan kanarratti sila Oromoo yoo fayyadamuu qadaddeenu taate asiin dura hayyoonni akka Jawaar Muhammad kun dhufanii miti. Wanti asiin dura hayyoonni teena tadaabran ka akka jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu kunniin dubbatan uummata kanaaf bilisummaaf ni jeetti. Sila dubbii haftee jirtu Oromoon waan Oromoo barbaachisuu fi waan Oromoo bilisummaa dhorguellee marru dubbatamee jira. Wanni haarofte adda dubbatan akka illee hin jirtu. Ammoo warnuma kana irra deebi'anii wal yaadachiisuullee barbaachisaa. Maal jedhe Hacaaluuni haywaa irraanfachuuf yaanuyi dhugaasaa. Haywaa irraanfachuuf yaanuyiin kuni yoo ati laaltee ulfaatina waan kanaa madaalte guutuu kenna keessa jiru. Namni kaleessa dararamaa saamamaa obboleettiin isaa achi buuteen dhabamaa ture. Ka har'a sirna kana jala galee sirna kana waliin as deebi'ee uummata keenya dararaa jiru meeqa jirame. Haywaa irraanfachuuf yaanuyi. Maaltu irraanfachiisa uummata kana yoo ati jette ammootu tokko hiyyummaa wariif bitamuu. Lammata kun doofummaatu sirna si nyaataa jiru kana si jala si oofu. Lammaffaa maaltu nagayee ani ofii kiyyaa gaa addunyaa tanarra jiru jiraadhee maatii kiyya jiruu gaarii jiraachiseeti addunyaa tanarraa deema dantaa kakaawwani. Kun ammoo hifachuu qabsoma uummataa kana yoo aga deeme hifachuu. Kanniin irraa fakkeenya tokko yoo sii kenne namoota akka Galaasaa Dilboo kana laala. Warra wareegama gurguddaa qabatan. Haddaas deebanii uummata qabsaa'aa turan kanarratti waan hin taane yeroo haqqisan ni agarta. Kuni qaanyii guddaa nama saalfachiisa dubbachummaaf illee abdiillee si murachiisa qabsoo tanarraa. Namoonni wareegama agasii kabalan yoo deebanii haddaa waraana lubbuu isaa kenneetiin lolu jiru kanaan waan biraa jedhani waan ufiifuu kaleessa keessa turan. Waan ufiifuu kaleessa keessa turan. Wanni isaan bosona turaniif sun hin argamne agadhaatti. Wanni sun argamsiisuuf dhaloonni isaan irraa fuudhe dhaloonni nurraa fuudhe jedhanii silaa taa'uu malan.
Amma uummata kana maaltu barbaachisaa naan jettan akka yaada tokkootti dhaamsi anamma dargaggoota ammaa kanaaf dhaamu wanti Hacaaluu ajjeesaniif wanti Jawaariin hidhaniif wanti namoota hooggantoota ABO sanniin hidhaniif gaafii kennan nu dagachiisu tokkoffaan ammayyuu dagannee jira completely wanni dura qeerroon 2016 irraa yoo dhiyeessineetuma laalle gaafataa turte tokkoon isaa deebuu miti gaafatamaatu hin jiru. Amma booda gaafii tokkollee nu gaafatinaa biyyi gabbaa'e. Maal nu godhani? Gaafii kana nu irraanfachiisuuf jecha namoota jajjabaa kana nurraa dha'e. Nama tokko ati ija keessa yoo dhoofte waan tokko waan achi booda waan argu waan ija isaa san xooxeeffata. Aga fedha humna yoo gochuu hin danda'u. Nama wayii nama beekaa hidhanii jedhanii dubbii tana siin durallee dubbadhee jira. Nama beekaa hidhan kuni badii tokko malee na hiitanii jedheetiin falmata. Osoo inni badii tokko malee na hiita jedhanii falmatu nama 20 kan biraa fidanii mana ruumii takkatti keessatti itti holoofan. Mana keessa gadhiisuu miti dhaabachuuf gahaan taanetti jechuudha. Amma gara dura maal falmata? Badii tokko malee na hiitanii falmata. Amma deebi'ee akkamitti uummata haganaa waliin mana tokkicha keessatti na hiitanii. Osoma amma akkamitti nu gaafii biraa irraan fidanii jechuudha. Ta duraa dagachiisan. Amma illee deebi'eeti osoma inni tanaafuu falmatu akkamiin nama hagana baay'atu mana tokko keessa nu hiitaniifuu falmatu fidanii booyyee itti ol galchan. Ta dura gaafatu akkamiin itti cinqii haganaa nama haganaa nu cinqitanii mana tokko keessatti booyyeef uummata hagana baay'atu waliin nu hiitanii jedhee gaafii sadaffaa eegale. Gaafii tokkoffaa irraa kaasee gaafii lama dagachiise achi booda haga si taphatanii dhiifama si goone yoo gasi baasan hiikamaal si qabasi. Hiikan qabu. Gaafiin ati jalqaba gaafattu siin deebine ati qulqulluu bilisa nama badii tokko hin qabne hidhame siin hin jenne namoota fidaniitiin humnaa ol sirratti hidhanii kanaaf miidhaa sirra geessaniif wanni gaafatamu hin jiru. Dhiifama si goone yoo si baasan maaltu si dhagaamame? Wanni Oromoo godhaa jiran kanuma. Kana irraa baree uummanni bu'uura waan gaafatuu san waan bayeef ni beeka wanni irrallee deebanitti himan harka 100 keessa harki 50 yoo beeke gahaadha Oromoo ni gaha 50 sun Oromiyaa bilisoomsuuf uummata Oromoo bilisa baasuu ni gaha tanuma irratti haa hojjennu gaafilee kennaa waan kaaneef waan kalee qabsoofneef irraanfachuun barbaachisaa miti gammachuu biran dabartuun tunillee faayidaa tokkollee Oromoof hin qabdu 2018 akkanuma bahee sirbaa ture uummanni kun waan taaneen beektanii kanarraa barachuun baay'ee barbaachisaadha galatoomii barsiisaa. Hedduu galatoomii Usmaan yaada ergaa bareedaa nu dabarsitee tole hordoftoota keenya sagantaa keenya gara goolabuutti kalaa jirra amma wanti hafu mariin biyyoolessaa kun akka geggeeffamu mootummaan illee gama tokkoon waan yaada kana fudhate fakkaata. Amma mootummaan kun marii biyyoolessaa geggeessuudhaaf akka ibsa mootummaan naannoo Oromiyaa baasetti marii biyyoolessaa kana geggeessuuf yookaan immoo milkeessuuf bu'a qabeessa taasisuudhaaf yaadameeti namoonni kun hidhaa irraa kan hiikamanii wanta jedhu kaase. Kanaan wal qabatee maaltu jira? Amma miseensota KFO keessa amma wanti amma uummanni illee sirriitti hubachuu qabu miseensota KFO kana akka ABO bakka lamatti addaan cabsanii itti siyaasa ittiin dalagan sana hin arganne haga ammaatitti yeroo baay'ee yaalamaa ture erga taakkalaa uumaafaa keessaa heerumanitti KFO erga sanii as kaasee cabee hin jiru keessaan baane yoo sanillee nama dhuunfaa tokko lamatu bitamee keessaa bahe malee dhaaba Oromoon qabu jabaa haga ammaatitti ejjennoodhaan cimee hooggantoota gameeyyiidhaan as ga'e keessaa tokko KFOdha. Miseensota kana gadhiisanii mootummaa illee akka sababaatitti kan kaa'e marii biyyoolessaa kana milkeessuudhaaf wanta jedhudha. ABO keessatti ABO laalte immoo isaan ABO kaazeenaa keessaa qaban jedhee ilaalan akka kiyyatti fakkeenyaaf ABO addaan fottoksanii itti aanaa fi dura bu'aa addaan baasanii ati hoogganaa ABO'tii jedhaniiti fakkeenyaaf amma jaalalaarsoo fudhatanii biraa qabu. Isa kana marii biyyoolessaa keessatti hirmaachisuuf yaadanii waan akkasii godhannatti fakkaatan akka kiyyatti jechuudha. Kanaaf marii biyyoolessaa kana akka uummanni barbaadutti fakkeenyaaf paartileen Amaaraa baay'een isaanii amma caasaa mootummaa keessa jiru. Caasaa mootummaa keessa kan jiran kun hundi isaanii iyyuu gaafa marii biyyoolessaa kanarratti kan hirmaatan taate achi keessatti sagaleen Oromoo yookaan immoo
dhiibbaan Oromoo achi keessa godhuu qabu akka humna hin qabaanne illee gochuu danda'a sababa kanarraa kan ka'e jechuudha. Kanaaf Oromoon waan kanniin illee madaalaa hidhamtoota amma hafan kanniin akka salphaatti ilaaluu hin qabu. Maal jennaan amma namni yeroo baay'ee isaanuu ni beeku akkuma maatiin kaaste waan dura jiru waan gaafii Oromoo tokkoffaa ta'e dura gaafii uummata kanaayyuu madaalaa ture dhaabni kun beektaa. Gaafii Oromoo kana amma yeroo baay'ee Jawaar hidhaa bahuu qaba. Jawaar xiyyeeffannaan Jawaarii fi naannoo Baqqalaa Garbaa fa'aa irratti waan xiyyeeffatuu fi isaan gad darbanii kan ta'anii ilaalutti jiru jechuudha. Kanaaf akka jedhan yoo dhugumatti marii biyyoolessaa kana milkeessuu keessatti gahee akka taphataniif taate hooggantoota kanneen illee hundi isaanii yoo gadhiisanii abaawoon kam akka ta'e uummanni ni beeka. Kanaaf yoo marii irratti dhiyeessanii mariin kun illee bu'a qabeessa ta'uu danda'a. Garuu immoo marii kanaan illee immoo jijjiiramni dhufu mee adeemsuma keessatti dalalamaa jenna. Koomishinii marii biyyoolessaa suni yeroo waggaa 3 akkas turaa jedhamee jira. Kana keessatti aangumaaf yookaan immoo haala mijeeffachuuf yoo ta'e illee siyaasa wanti isaan beekamu. Kanaaf haalli uummanni keenya itti hubachaa deemu waan tokko miira keessa seenanii gammadanii gaafilee akka ammatti kaasti kana amma akka gaafii jalqaba kaateef dagataa gaafii biraa ajandaa isaan sii kennaa deeman faana deemuun qabsoo keenyallee kan laaffisaa jiru waan kana waan ta'eef waan kanarratti uummanni keenyallee qeeroon keenyallee dammaqinaan hirmaachuu qaba ergaa jedhu qaba. Dhumarratti qeerroo ofis haa ta'uu uummata Oromootiif illee haa ta'uu dhumarratti wanti dhaamtu yoo jiraate carraa sii kennaa akkasumas immoo miidiyaan BBMs miidiyaa haaraa miidiyaa reefuu ji'a tokko akkas guutuu jiru. Kanaaf isallee akka ergaatitti wanti nu dabarsitoo jiraate akka nama muuxannoo qabu tokkotti illee jechuudha. Ayyee guddaa galatooma barsiisaa namni tokko beektu waan wayii dura Oromoon hubachuu ka qabdu akkumatti amma kaaftee turte dubbii tokko yeroo hedduu firii Jawaar Muhammad firii Baqqalaa Garbaa firii Hamzaa Booranaa dheetti achumarra dhaabataa ture tokko jira. Wanti sun maaltu akkas godhee jettee yoo ati yaaddu taate maqaa amma reefuu Oromoo moggaasan jenne shanee jedhanii Oromoo moggaasan jenne dhaaba abaa'oo keessa ka jiru shanee rifleekti godha. Hooggansa haa ta'u miseensa haa ta'u shanee jedhameeti itti moggaafamee jecha. Shaneen kun maal akka ta'e waan nama nyaatu godhanii uummata dhiyeessan. Kanaaf dhaaba hooggansa jajjabaa sanniiniif uummanni rifaatuu dhabuu cufti keessaa mul'ataa ture. Kun akkamitti hubatamuu qaba akkuma dubbii reefuu si kaasee ture. Shanee jechuun maqaa siin ajjeesanii ittiin gaafatame. Oromoo ati taanaan shanee. Ni ajjeefamta maqaa kanaan hin gaafatamtu gumaan kan keenya jiru. Maaliidhaaf shororkeessaa dhaaba nama nyaatu bineensa nama nyaatu godhanii dhiyeessanii jiran. Kanaaf maqaa kanaan ajjeefamta ittiin gaafatamtu. Akkasuma dhaabbilee namoota hayyoota hooggantoota jajjabaa san hidhaniiti shaneedha isaa warri hidhamani warra ilaalcha shanee qabu warra miila tokkoon bosona keessa dhaabatee miila tokkoon mootummaa keessa dhaabate jedhaniiti maqaa kanaan hidhan. Uummanni illee shane anallee shaneenaan jedhan waan jedhuufi gaafima isaaniitu gaafachuufi sodaa keessa jira. Isaanuu hidhaa irraan waa hiikamanii gaafachuu sodaachuu keessa jira jechuudha. Kanaa miti Jawaar Muhammadis shanee kana beekuu qaba. Maqaan ittiin si ajjeesan kanati Oromoo taanaan Oromoof jabaattee waa hojjannaan hin gaafatamnillee maqaa kanaan si ajjeefnaan. Kanaaf si immoo gaafatan maqaa kana Oromoo akka Oromootti tokkoon tokko Oromoo waan kana hubatee beekuun barbaachisa. Tokkoffaa dhimma marii biyyoolessaa kaaftanii mariin biyyoolessaa shaneen jedhamtuun keessatti hin hirmaanne biyya san fiixa baasuu hin danda'u. Yoo feete ani shane jedhee shanummaa isaa kana mootummaan amanee fudhateeti marii biyyoolessaa kanarratti yoo hin hirmaachifne taate wanni fiixa baata akka illee hin jirtu kan amanuu qaban. Haga fedhan maqaa kanaan Oromoo ajjeesuu ni danda'an. Ammootu qabsoo Oromootis dhaabuu hin danda'an. Shaneenillee maqaa fedhanillee itti moggaasanillee balleessuu hin danda'an. Garuutu warra akka jedhan maqaa itti moggaafatanii ajjeesanii kanallee itti gaafataman guyyaa tokko seera duratti. Dhaloonni ammaa tanaa dhaloota obsa qabuu miti dhaloota nama dhiisuu miti dhaloota irra nama dabru miti. Amma boodas Oromoo biratti wanni dhiifama jedhamus dhaabbachuu qaba. Wanni garaa bal'achuu jedhamus dhaabbachuu qaba. Garaa bal'anneeti Oromiyaa tana guutuu keessa diina bal'ifnee gadhiifneeti har'a Oromiyaa keessa ol yaa'ee nu nyaatu jira akka rirmaa.
diqaalaan nu keessa dhalatee nu nyaachuu jira. Saba kana kan socho'uu dhoorge saba guddaa kana socho'uu dhoorge qabeenya isaa saamee dhuka seenee ka fixu jiru diqaalaa Oromiyaa keessa guute. Jaarraa tokko ol nu keessa qubatan nagaha. Osoo guyyaa san uummanni seeraaf heeraan daangaa tana seenee jiraate akka inni itti jiraatu uummata kana keessatti akkamitti jiraachuun akka qabu lafa kaawwamee fi jiraate waan kana waati cabsite takki akka biyya namaarraa diippoortii nama godhan diippoortii godhu osoo jiraate tarkaanfiin itti fudhatamu osoo jiraate hagana takka lafa keessa gallixaniiti buqqisuu hin dadhabu. Kanaaf bishaan boobaa haguma dhaqqaba ol qabaneedhani. Dhaloonni amma jiru kun waan danda'e jabaachuu waan danda'u bakka danda'e godhuudha. Kanumadha magara dubbii hidhamtootaatitti waan miidiyaa kaafte irratti miidiyaa biqiltuu takka jedhanii yoo silaa danda'an achi dura yeroo dheeraa dura dhaabuu qaban turee jedhan. Ammoo yoo yeroo san hin dhaabin yeroo amma yaadatte kana dhaabuun dirqama. Yeroo yaadne jette kanatti yaadatte kanatti dhaabuudhaan yeroo amma yaadatte kanatti. Maaliif jennaani yoo atis guddattee wanni kun irraa nyaanne taate ilmi kan kee ilmaan tante irraa nyaachuu danda'a. Har'a isin bu'uursitanii bu'uura kana itti fufsiiftanii haga dandeettan dhiibdanii kabiraa itti dabree dhiibuu danda'a. Tokkoffaa irratti wanti ilmaan Oromoo kumuu beekuu danda'u namni dubbachuu danda'u beekuu danda'u namni waa barreessuu danda'u beekuu qabaatu miidiyaa jechuun waan laafuu miti. Addunyaa tana jala deemuuf miidiyaan dirqama. Uummata ofiitii waa hojjechuuf rakkoo keessa jiran bal'ina keessa jiran wal dhageessisuuf miidiyaan dirqama. Oromoo miliyoona 70 miidiyaan 5-6 wal gaayettee yaadi. Haasaa nuti ammaa si haasaa jiru kamaan Oromoo ta'e kan dhageenye baay'ee jira kana beeki. Hayyee afaan si dhagaan saniin atis gabbai miidiyaa uumu hojjedhu saba keetti. Waan dandeettu ol baasii uummata kee biraan gahe. Loqoda bal'ina qabnu irraa akkuma loqoda adda addaa qabnu loqoda waldidu qabnu waanuma ammaan haasawu afaan Oromooti jedhee afaan Oromoo haasawu kana kan dhageenye jira. Kanaaf miidiyaan nun ga'uun isin jechuu jiru. Birra barii miidiyaallee jabaadhaa isiniin jedhaa hojii gaarii irra jirtanii dhalachuun keessan baay'ee nu gammachiise. Ammoo gaafa duutan nu taaziyaa teessan hin dhufnu akka duutan hin barbaannu. Gaafa duutan taaziyaan dhufnu dhalattanii jirtanii dhalannaan guddachuu waan isin ajjeesuuf isin yaalu waan dandeenyuun isin waliin jirraa jabaadhaa isin jedhaa hedduu galatooma barsiisa. Ulfaadhaa galatooma Usmaan Amboo asiistiyoo keenyatti argamtee yaada bal'aa yaada uummata keenya ijaaru yaada uummanni keenya waa irraa hubatuu danda'u. Nu gumaachuu keetii fi hedduu si galateeffannaa dhugumatti ati jechuun public figure jechuun hin danda'aniin maal jennaan nama jechuun namni waan qabu darbate donna hin jedhamu kan immoo luina hin jedhamu jedha Oromoon. Namni waanuma qabuun haguma qabuun agartee yoo diqqaate namni peejii isaatiin uummataaf odeeffannoo kennu sagalee ta'u waa odeeffannoo waa hubachiisu uummata waa barsiisu waan xiqqaa miti. Kanaaf atillee hojiin ati qabattee keessaa miidiyaa farra Oromoo katee Itiyoo 360 maqaa isa fakkaatuun baastee akkasitti wanni jechuun kan kee waan baay'ee namatti tolu. Kanaaf atillee jabaadhu asumaan hordoftoonni keenyallee Oroo 360 kan Usmaan Ambootii hundi keessaniyyuu hordoftanii chaanaalii isaa subscribe gootanii fi sirriitti akka jajjabeessitan asumaa ergaa isinii dabarsinaa. Sagantaa keenya har'aa qopheessine kanumaan goolabna. Sagantaa biraatiin akka walitti deebinutti haga dhumaatti nu wajjin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannaa. Nagaan oolaa.